Daabboteeti gisee isin jedhan shaayii irratti danfifadhaa shaayii aananii jedhiin gurraattiin onnee isin gubdi. Bas tokko waliin haasayin. Ka hudduu keessaa bahe hudduu waa'ee hudduu haasawu hudduu gatii hudduu keessaa bahe sangalata wallaalee jechuudha. Waraaman kana keessatti illee shi qonna jetta. Itti dhiisi gurguradhu jireenya kan kee jiraadhu ibti kalli waliin qaaqin takkitti isii hojii. Ati feemas abibti tiyya waggaa takka booda abiyyi waliin haasofta waggaa takka booda adaanachi waliin haasofta. Hadda Itoophiyaa yoo galteetiin jette Adaamaa yookaan Finfinnee keessa lafti siif kennamti. Intarviisi godhan nama hedduutu maayikii qabatee si jala deema. Akkasitti yaadi gad deebiteetiin uummata kanaa waliin ammoo yoo dhoqqee daattee jette isaanumaa waliin naftas keessatti gara sadarkaa Ingiliffaan haasa'uudha afaan barachuu anamni sadarkaa Ingiliffaan haasa'utti ol dorgomaa jira. Kuti afaan Oromoo bira jechuudha. Kuti Oromoo bira gara Ingiliffaan haasa'uudha. Kana booda Oromoo Ingiliffaa haasa'utu naa wajji dorgoma. Oromoo Ingiliffa qaattu naa wajji dorgoma. Oromoo Ingiliffaa haasoftu. Oromoo afaan Faransii Jarmanii haasoftu. Malee kuti amma bada intala akkasii ilma akkasii natu haadhatee akkas godhe natu ganda kee akkasii kuti waan akkasii san bira bifti. Sadarkaan gadaan gadaa akkasiiti miti teknoolojii gadaa teknoolojiiti jechuudha. Kanaaf sin jedha biiftuu tiyyaa si jaaladhaa bareedduu tiyyaa jabaadhuu xankar bahii si galee bakka hundatti hin argamini uf hin xiqqeessin uf qaaleessi ati meeshaa qaaliidhaa biifti tiyya. Biiftuu jedhan namni sin beekne hin jirtu. Ati meeshaa gatiin isaa qaaliiti. Gatii kan kee qaalii ta'uu bari. Foolowarii nama 600 badhattee deemaa jirta. Salphaa sitti hin fakkaatin. Si galee hundi kasi jaalatuu miti ka fooloo si godhe. Ka eebii tantee barbaadu kufaatii kee barbaadu hedduutu fooloo si godhe. Kaati kaleessa biyya dhiiftee bira deemte hedduutu fooloo si godhe. Hiriyoonni ganda keetii kan ati waliin guddataa turte kan hadda ati as ga'uu kan kee jibbantu jira. Huumar heerii ati amma mataa hadattee itti kaatte kana ka hinaafu jira. Kan mati mataa rakaatte kan argite ka kan kee hin taane kan si galee. Akkasii hin jeeqamini hin aarini hin booyini gaafa bootu gaafa imooshinaali wayii keessa jirtu gaafa aarii wayii keessa jirtu lafatti fuula kan kee qulqulleeffadhu booyii geessi shaaworii galiiti xumurii kottu xumurii geeffadhu asirra dhuftee eenyuttuun booyin eenyuttuu keessa kee himate eenyuttuyyuu akkasiin jedha jabaadhu nama wajjin dubbatin daabbooteetii gisee isin jedhan shaayii irratti danfifadhaa shaayii aananii jedhiin gurraattiin onnee isin gubdi. Bas tokko waliin haasayin. Ka hudduu keessaa bahe hudduu waa'ee hudduu haasawu hudduu gatii hudduu keessaa bahe sangalata wallaalee jechuudha. Akkasi bareedduu ta'e si jaaladha. Dhuga baan tayaawoo gatii hudduu keessaa bahe haa wallaalee. Qo'i taniin jiru namoonni qabaa yoo yaadanii firra gajjaanii ilaalanii maaliif tanamaa barbaadan? Jaartii faate jirtu hin beeku amma warri waa'ee daabboo jedhu kun daabboon jaartii ta'eeti akkam jirtu osoo jedhanii wallahi malkii kenimu hin sodaata ija keessa gallaalu jaartii matana duruunfatee gubbaa kana akka nama wannootti akkana godhata malee jedhu farda gaarii jechuudha. Daakuma jaartii isaa kana bifti hin beeku bifa isii wallahi naamama malkii isii hin beeku si galee jaartii irraa gisee ol ka'ee jedhu birdilimsii uffatee surree kaayatutu iyyuu waa'ee daabboo haasaa waa'ee eegee nama haasaa hin beeku maa misgaana fi ni'imaa isii hin beeku. Ada batas ada. Ada wuy. Wallahi guys min jedha. Kanaafi amshir sin jedha biiftuu tiyya. I love you si jaaladhaan gama kiyyaani. Ada Fatima Gravetta. By the way, just nama ijoollee wajjin taphannuudha. Gisee baay'ee agarte ijoolluma sirriitti walitti dhiyaannee bakka qalbii walitti irraa hin hafne jennee yaadunaan isaan manatti garagara. Dhugaa rabbi arfaan yoo naa namni ciniidha keessattuu hiriyoonni tante warroonni ati unyinyinyi waliin jejjetu sunniini anachuma laaleetiin sodaadha warroota sanniin jechuun fagaadhurraa warroota akkasii sanniin irraa sikirraa warroota amma akkana godhataa dhufaa jiran sanniin irraa fagaadhu kootu nama akka haadha faatee nama jireenyi bilcheessiti nama jireenyi mataa keessa tumtee waa hedduu barsiifte ana jaarsi mataa keessa na tumee dhiirri mataa keessa na tumtee waa hedduu nan barsiifne abbaan kiyyaa baay'ee nan tumne natuma namni akka abbaa kiyyaa natumu hin jiru duuban na hidhoo shabbeenaan jechuudha shabbeenaan akkana na qaxaqaxa garuu halangee abbaa kiyyaa caala jireenya biyya ormaati waa hedduu na barsiise waa hedduu si galee ilma dhiiraa waliin qullaa ni ciisa dubartii waliin uffadhee mana keessa hin ciisu ilma dhiiraa waliin wallaahi qullaa ni ciisa waan takka qofa narraa barbaada ilmi dhiiraa yoo jaaladhe ittiin kenna yoo jibbe numa dhooggadha giddiin hin jirtu yeroo ammaatetti
dubartiin garuu hadhooftuudha. Dubartii akka xiyyaa tettee biratti xuuxumaa jaan baafatin. Dubartii akka xiyyaa tettee biratti paantiin baafatin. Dubartii akka xiyyaa tettee waa biratti naasayin. Dubartii akka xiyyaa tettee waa itti hin himatin. Booda gaafa sii wal dhabde dhuftee madaa kan keessan keessa siqotti akkanatti. Argite? Kaata operaasyoonii taate ishiggi irraa luqqiftee agarsiifatte san isa san keessa akkanatti si hooxxii dhuftee akka dhiiga si baasutti. Wanni akka addunyaa tanarraa marziin akka dubartiidhaan jirtu. Hiriyya agastii kan kee keessa hiriyya agastii isaanii hiriyya maalii isaanii fagaadhu anama hiriyoota hedduun qaba gastii isaanii naqu silkii waliin haasa'u wal argina hee koomentii galatti kutee bira khalaas galee bineensa bosonaatitti madaquu si wayyaa keessattuu dubartitti madaquur uf kabaji mana nama argitee irraan fiigin argite gasti mana nama kanarra gasti mana nama biiftu yani ol si harkisanii dhattee nyun jedhin taggodi kuti anamma yoo tole kun mana maraattu tanaa qofa dhaqa yoo na raggata yoo na rabsanii arrabsaa biraan kutaa mana asuu qofa njoo hin godha njoo hin godhu mana abbaa arge I'm famous kabajaatiyyan eeggadha kiiloo 100 baadhadhee maattu mana namaa warra mana kiiloo 5 nageessee na salphisanii kiiloo ofiisanii na saffaran anamma kiiloo 100 warra kiiloon isaa 5 bira dhaqeetiin maaliif kiiloo 2 na dhayan siqalaa miti abibti tiyya maaltu beeka waggaa takka booda abiyyi wajji haasa'uun malla kun amma jawaari waliin haasa'uu eegalu jawaari dabdab jechu wallaahi taa'uu qibin beekamu galee oromoon ammoo kana sirraa fuutee buqqee gogaa lafa sikeetti gaafa ati deebii jala deebiste kana sirraa fuutee buqqee gogaa lafa sikeetti buqqee gogaa Itoophiyaadhaa rabbi si baasee Dubaayii si fide jabeenna keetiin malee haadha qabattee miti abbaa qabattee miti hiriyyaa qabattee miti wanta hiree keeti si fide kana boodallee hiree keeti si jiraachisa hiree kan kee si galee mataa gadi hin qabatin abiibtitii takka isaa waan kamiinuu hin dhabaa hin argadhaa ladda kaayi hadda yoo birrii 1,000 argatte borumee bikumni tokko sun hin jiru anamma tiktookii kanarratti yoo $30 hadda argadhe borullee $30 argadhe sammuu kiyya namansiisu si galee boru sanuu yookaan dhabuu danda'a yookaan 100 argachuu danda'a $100 si galee hireedha kun qooda rabbiiti kanaafuu hiree rabbiin si qoodu jireenya rabbi si jiraachisu leeshii ilma namaa kan ija bishaanii talamaan matta jennaati ilma namaa leeshoonna jette respecti hanke eeggadhu gizee mana namaa dhatte bishaan haayilaandii bitadhu dhaqiiti dhugiitii ba'i balbalam namaa allaqee wallaahi nama takkaaf siin jedhu nama takkaaf hireen kennin kabajaa kan kee eeggadhu kabajaan kan kee durbummaa kan kee caala beeki kas jeela ustaataatimu nama kabajaan kan kee durbummaa kan kee caala durbummaa kan kee abbaa manaa kan kee yoo walii galtan meebi wajji jiraachuu dandeetta kabajee durbummaa abbaa manaa kan kee walii galtanii wantan akka tasaatiin migelaa baddee bishaan baadhadhee baddee tasalaga utaalee baddee yookaan ammoo gurbaa wayii akkanumatti na qabeetiin akkanatti akkana na godhee akkanatti baddee yoo jetteeni garaa sii laafuu danda'a garaa laafti ilmi dhiiraa jechuudha. Kabajaan kan kee garuu ammoo durbummaa caala ana biratti kabajaan kee durbummaa kiyya caala. Ijoolleen noo nu shawwaddanii jechaa jirtu ijoolleen noodha. Maaliif? Abbaa manaa siif dhiisaa abbaa manaa kan siif dhiisaa jechuun sobaa hin dhiifnu. Habiibti mallaqni yoo jiraatee nyaatte turkii deemnee hodhisiifna. Hin argamti. Wallaahi billaahi turkii deemtee ajaa'ibatti hodhisiifta ajaa'ibatti. Maali sila dura hin baqayte? Jaan addunyaa kanarratti waan hin danda'amne jiru bar teknooloojiin kutee jira. Sigalee teknooloojiin kutee jira yoo ati dhaluu dadhabde abbaa manaa yoo ati dhaluu dadhabde ilmoon kan kee bakka abbaan manaa kan kee dhalee wanna godhee bishaan isaa fuudhanii bakka kaayanii guddattu jira akka nama burcuqqoo wannoo keessa kaayeetitti. Eessaa bishaan fuudhan biyyee nyaata? Wallaa dhuga ati adhiisi ruuzuma dheedi ati ruuzuma dheedi. Addunyaan guddatee jirtu kutte addunyaa nama safuu jedhaa isin wallaa dhugaa isin hin jedha kutte. Waan ofii namni wayii ana ergu bindee wallaahi. Ana ergani wallaahi. Maali? Na erguun ta'a bishaan ati tokko. Erguun ni danda'a maaf hin dandeenye? Wallaahi. Wallahi erguun ni danda'a. Yaa abbaa manaa fuula dura na ergi poostadhaan. Ergaa yoo ergeetiin jedhe nagayaani intini keessatti jechuudha. Sitraa.
والله نغيان فوداني سيون نداني بري غدا غفتا غرويو عملي مرفيتا كان يرغو فغمتك غاوت مرفيتا كمالي مرفيتا كان يرغو مرفي لما يرغو غدنا يرغو هاغوما جيتو رافودان هاغوما الموتا ورافودان ilmu غمتك غا ديلا موتيكا ديلا موديكا دا أبيبتي قدتي في مدير قدتي مرق ما تشيسون أمتين فيا قبدي وعندكم وعندكم جاين قدو جاين جنة guys من بعد من بري سند ولا ليه من برا سند ولا أكاسي بيفتو شيء أي ناس متندين سترا ada Fatih bertakam Sayyidina Mitin dun هذا فاتح dhugaa haadha koo galatoomii tokkoffaa galatoomii akkuma ati jette ani amma nama guddadheera namoota hundi isaanii warri amma naarrabsan kun warra nufi kiyyaa guddiseedha warra harka kiyyaan ofuma kiyyaa hundi isaaniitu warra naalatti guddataniidha warri na fuuldura guddatee na fuuldura jiru hin jiru kan na fuuldura jiru kan akkasinii kana ani akkasinii kun immoo biiftuu nu sun arrabsitee biiftuu irraa gabbaatanii dubbattan beekte sababni isaa biiftuun immoo isinii gadi odoo isin amma narraa dubbattanii ani aara malee warri naa gadi namni naa gadi namni amma kiyya laakii dhabne namni amma kiyya fooloo dhabne narraa waan tokko afaan keessa si dhufa dhagayi an namaa gadi hin jedhin an namaa oli jedhi malee an namaa gadi hin jedhin maaliif jennaan naati faatee miliyoona tokko qabattee deemti fooloo sii galee ati kuma 100 qabattee deemta mucattii xiqqoodha beekumsa nana caaluu dandeessa. of course beekumsa nana caaluu dandeetta sii galee nama fooloon isaa miliyoona 3 hadda godinoota oromiyaa himi yoo jedhanii jedhan godina oromiyaa himuu hin danda'u 11 fasii hima sii galee oromiyaan kaabaan kibbaan maaliin daangeffamtee hojjettee hin himu sii galaa miti gatii kana ta'eef ilmi namaa kan madaalamuun fooloo osoo hin taane beekumsaan madaalama namni beekumsi kan kee ana caaluu mala an namaa gadi hin jedhin an namaa ol jedhii deem yeroo hundaayyuu oli ati namaa oli analee rabbi uume yaa kasaa akkasii akkas haadha faatee sanaafuu ani kana kafna argaaf beekna